Ashama harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakka jirtanitti na qabu. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya odeessii ajaa'ibsiisaa lama sadii qabadhee isiniif dhiyaadheera. Hamma xumura qophii kiyyaatiin waliin turaan affeerraa kooti an reedii adamchuubii namoonni chaanaalii keenya haaraa taatanii dhuftan yoo jiraattan subscribe gochuu maatii keenya ta'a jalqabarratti viidiyoo keenya like gochuu hin irraanfatina. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya ajandaan keenya ajaa'ibsiisan seenaa haaraa biyya keenya keessatti keessumaayyuu Oromoo keessatti galmaa'ee hin beekne kan galmaa'aa jiru maal akka ta'e isiniif hin ibsaa. Akkasuma dhumarratti wanti baay'ee nama gaddisiisu har'a daa'ima amma dura abbaan isheedhaa irraa wareegame Abdul Jabbaar Hussein jechuudha abukaatoo Jawarfaa kan ture awwaalcha abbaa isaatirratti deemtee ziyaaraa yookaan immootu ilaaluuf dhayxee achirratti suuraa akka malee gara nama nyaata tokko miidiyaa hawaasaa kanarra deemaa jira isarraayis amma tokko isiniif hin dubbadha jechuudha. Egaan daawwattoota keenya jalqabarratti wanti baay'ee tokko natti tole yookaan immoo wanti baay'ee seenaa biyya keenya jijjiire jedheen amanu tokko maalinni akkuma beekamutti aartiin Oromoo waggoota 50 oliif waa tokko sochiin isaa baay'ee laaffataa ture. Silumaayyuu sirbi Oromoodha erga dhufee waggaan isaa baay'ee miti sababni isaa maalinni san dura afaan Oromoo reediyoo cabsaa ture teebbii cabsaa ture jecha mammootu cabsaan ture beeka waan sirni duraan nuun jedhe isinitti himaa jirra jedhamee afaan Oromoo aartii keessaa baafamaa ture. Haa ta'uti sodaa tokko malee hangaftoonni keenya warri akka aartist Xilaahun Gassasaa, Alii Birraa fi kanneen kana fakkaatan akka reediyoon cabsine sirbanii nu agarsiisan. Ammatti garuu har'atti keessayyuu bara kana keessayyuu seenaa aartii Oromoo osoo hin taane seenaa aartii Itoophiyaa jijjiiree warri dhufe warri akka Galaanaa Keekiyaa akkasuma namoonni haaraa dhufan hedduun jechuudha aartii Oromoo jijjiiran. Walumaa galatti jalqaba kiyyarratti maal isin himuu barbaada sirbi Keekiyaa badhaadhaadha sa'a ammaa kana viyuu 700 fi viyuu 5,000 ol argatee jira daqiiqaa amma isinii haasaa jiru kanatti. Kun kan argame amata yookaan waggaa lama keessatti osoo hin taane guyyaa 3 qofa keessatti kun riikaardii haaraa isa jalqabaati. Sirbi amma dura guyyaa muraasa keessatti viyuu guddaa argate sirba Galaanaa Gaaromsaa ture torbee tokko keessatti miiliyoona tokkoon daawwatame jechuudha. Kun osoo torbeen gahin 700 fi 5 galee jira. Yeroo ammaa kanatti har'a yookaan boritti miliyoona guutuu isaa shakkii qabu. Isa qofaa miti sabskraayibiin isaa 65,000 guyyaa 3 keessatti. Kun seenaa Oromoo miti Habashaan galmeessitee hin beeknedha jechuudha. Sirboonni Habashaa yeroo ammaa yoo ilaaltan akka duraanii sanii miti. Duraan ji'oota keessatti ji'a lama keessatti miliyoonni gaafa laallamu nuti inni nuuf birqii waan ta'eef sirbi akka Habashaa bara akkas gahee jira jenna. Amma sirboonni Oromoo kun riikaardii Habashaa kutaniiran. Dhaqaa sirba Oromoo laala. Sirba Amaaraa, sirba Itoophiyaa laala. Sirbi hanga ammaa guyyaa tokkotti miliyoonni daawwatame ka ta'e diibichaadha. Akkasan irraa hafe akkuma nama kamii ji'a guyyaa 15 amata baatti miliyoona guutan. Oromoon duraan garuu kan miliyoona guute tokkollee hin turre. Ammatti miliyoonni tapha ta'ee jira jechuudha. Artistoota akka Andu'aalam Gosaa laala nama fakkeenya nuu ta'e sirriitti. Keessayyuu asirratti kan galateeffatamuu qabu yeroo kamiyyuu taanaan Vision Entertainmentiin aartii Oromoo guddisuudhaaf tattaaffii inni godhe har'a artistoota kanaaf kaka'umsaa fi beekumsa guddaa ta'eera. San dura sirboonni Oromoodhaa Hoop irratti, Minnoo Shawaa irratti, Goldin irratti, maal irratti jedhee Habashaan saamamaa ture. Isumaayyuu viyuu gaarii osoo hin argatin. Sinii galee amman tana garuu yuutuubii mataa isaanii akka banatan. Akkasuma chaanaalii Oromoo irratti sirboota isaanii fe'anii isaanis beekamtii guddaa horatanii akkasuma aartiin Oromoos beekamtii guddaa sadarkaa addunyaatti dorgomaa ta'aa jira jechuudha. Kanaaf xiiqidhaan ammallee Keekiyaan miliyoona galuuf irratti hirmaadhaa aartistoota jajjabaa akkanaa kana hanga Leencoo Abduu Shakuur ga'utti namoota hedduu baqa yaanii nama aartistoota jedhaman warra biltsiginnaa ta'e qofatu kasaaree warra akka Saaliyaa warra akka Caalaa Bultumee Leencoo amma isiniin jedhu namoonni hedduun kasaaran. Maaliif kasaaran? Tapha siyaasaa keessa galan. Siyaasa hawaasni hin barbaanne keessa galan. Haa ta'uti kunis siyaasa haa ta'u malee hanga tokko waa'ee keessoo uummata dubbatan. Argite? Aartiin bifa aartii qofatti osoo hin taane bifa hawaasa waan barbaadanitti ibsatanillee waan ta'eef hawaasa jaalatamaa yoo qabaatte haala kanaan jaalatamtee addunyaa biratti dhageettii fudhatama guddaa qabaatte jechuudha. Kanaaf baga gammaddanii Keekiyaa keenyaatillee jabaadhu gaafa uummanni Oromoo sagalee dhabetti
sagalee taate beekumsa gaafa saniitiin har'allee beekumsa biraa irratti nu dabalte ummata Oromoo biratti ati nama jabaa taatee mul'attee jirte jechuudha. Kanaaf barichi bara Oromooti. Aartiin kana booda hin kufa jennee hin yaannu. Namni dandeettiin aartii si keessatti uumame dirqamaan itti seenuu osoo hin taane yoo aartiin isin yaamte itti seenatiniin haala kanaan Oromoo fi aartiillee guddisa. Namoonni tokko tokko garuu osoo aartiin isa yaamne osoo inni aartii yaamne fedhii qofa waan qabuuf aartii Oromoo kan balleessu baay'ee jira jechuudha. Akkuma beektan amma dura namoonni hedduu aartii balleessanii warri maashaappillee hojjettan warri waan adda addaa hojjettan sirba namaa balleessitanii osoo hin taane sanirra fooyyessanii fiduu qabdan. Dhaamsa keenya Oromoo yoo ati waan gaarii qabattee dhufte galaana sirra jigeetiin haala ajaa'ibsiisaa kana si gammachiisa jechuudha. Aartistootaaf dhaamsi an qabu kana jabaadhaa isiniin jedha. Egaan waa'ee aartiitirraa ammatti yaa'u kan keekiyaati kan ijoollee lamaanitillee tokko 400 fi 30 ol taree jira. Inni biraatillee akkasuma 400 sirboonni lama jechuudha. Kan keekiyaa qofatu 700 fi wayi ga'e innis baay'ee bareedadha. Kana olitti akka deemaniif immootu share gochuudha wanni sirraa eegamu ilaaluudha wanni sirraa eegamu. Dur maal ta'e Facebook irratti sirba namaa gadhiisan zabana kana hunda akkasii hafe liinkii share godhuu barateera Oromoon subscribe illee gochuu barateera. Nullee asumaan galateeffachuu qabna. Subscribe kan akka isin barsiifne nutti beeka waan ta'eef san dura gaafa nu YouTube qabnu subscribe maaliidhaan har'a subscribe nu godhanii bornurraa kaasaa turan maaliif waan subscribe kun guyyaan namaa godhamutti fakkaate ijoollee keenya amma kana hunda bira darbanii baratanii jiranii ulfaadhaa isiniin jenna. Kanuman isiniif dhaama waa'ee aartiitirraa dhuma irratti waan xiqqoo nama gaddisiisu abukaatoo Jawaarfaa kan ture dhiyeenyatti lubbuu harka namaatiin lubbuun isaa kan bahe jechuudha. Baay'ee garaa nama nyaataa maatii kaleessa keessa ture gammachuu waliin habbuuqachaa ture san irraa har'a kophaasaa biyyoo keessa ciisaa jira. Ijoollee isaa hedduu tokko nama gaddisiisanii nama dhagaamaa yaa'u duuti karaa keenya haa ta'uti karaa maleedhaan osoo hin beekin yoo sitti dhufte mana kee yoo seente haamilee si cabsiti haala baay'ee ta'e gadda keessa si galchiti. Soo uummanni Oromoodha ijoollee isaa san jajjabeessuu qaba. Akkuma miidiyaa irratti argitan ka hundi keessaniyyuu suuraan sun onnee nama tuqa. Ani gama dhuunfaa kiyyaatti akka malee garaana nyaate kaleessa akkasitti baadhatee wajjin taphachaa ture har'a garuu biyyee isaatirra dhaabbattee diniin gaafa achitti boossu onneen nama tuqama. Biqiltuu adda addaa fi sirna yaadannoo goote fi kanaaf amma isa deebisuu osoo hin ta'in carraan ilmaan Oromoo kana ta'uutu xiqqoo namatti dhagahama. Maaliif namni sababa siyaasatiif jecha ilmaan keetirraa yoo hanga si cabse baay'ee si dhagahama. Ijoollee isaa silaa har'aa mana barumsaa deemtee diniin kan taphachuu qabdu gaafa gadda isaatiin dhayxee qabrii isaatirra daawwattu onneen nama tuqama jechuudha. Kanaaf rabbi isaaf jannata haa kennu. Maatiidhaaf jajjabina uummata Oromootiifis jajjabina haa kennu. Gumaa isaa rabbaa baasuuf jenna. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya maatii isaa sappoorti godhaa isiniin jenna. Qophiin anarraaf qabu kana fakkaata. Yaada biraatii walitti deebina. Nagaan naa turaa isiniin jedhaan reedii adamchuubi. Namoonni gama chaanaalii kiyya haaraa taatee dhuftee yoo jiraatte subscribe gochuun maatii keenya dabalamaa nagaatti.